السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يوم تتابع دفتر تكية جرّ جرّتو بكسين جرّت أنا كنا جرّاتو واي كم مشوا الدعوة يبني جرّت شو لما يكن هذا مو الدف كلي أكو متوقع كلينس بريد فا وكمان كلي فيديو إنه رابع ده سه هذا مو كل مرة ما نكاسني مبروك نانجرني فيديو يكا هجي أسيدي تاني بدار متنسني أزدم سوي كفول لله ولد شفل لك نوين أرجعني akkasitti duraan dursee osoo yaada kana naasayin jechuudha osoo viidiyoo sagalee deebisee jechuudha viidiyoo kana dhageeffadhaamee daqiiqaa takka qofa. Waan natti doolaara kuma dhibba lama ka caaltu qabu takka mboolu maali barbaade? Taabat. Doolaara kuma dhibba lama. Fuudhe fuudhe. La doolaara kuma dhibba lama. Fuudhe moo hin fuune laami? Hin soban malee. Naaqee taabat dhugaa masaatti dubbatee naq. Fuudhe moo fuudhe qaba keessatti. Qabi. Fuudhe fuudhe. أيوة. مالي. زي تايوان تا. ربي. فوري فوري. سورابا جرا سكالي سورابا جرا. مسكين أمالتو. فوري داو تام. لا جلا فوري. سوني اللي أمبري ما أمبراكب. أكم قوته سنجلا رابا برين تايسي موتيت. ها؟ تيت موتيسيت. كم أمبراكب سوني اللي برين. ما. كساكب. ربي لا بري كي تمام كايسي فود. أكم قوته. كايسي فود. أبو كبر كساجين. كاي ربي أنا هركن نجابي هركن نجابسين هركن. كبر كاي نجابي لا لندي. كم. لا نجابسين كا. تمام لغاز يوسي ما رابر. كم قوته. أكيد قولهم. لا فوديتي. mana karan bulla rage kuma ra tamanne to la rabbi la la dama biya la kayfa rabbi ya rabbi ana mo way amana karan bulla tati amane bare kunu amane yani fuudera sin jedi bare fuudera mana karan bulla jolle kumari tabatta fuude la rage fa duga na min jennere aye duga si ma jira bare eshi akkasitti mana karan bulla ne akkasi ijoolleen doolaara 700 akkasi narraa nyaatanii san deeffadha jedhee usuma dhaabdu kalaase kuma narraa nyaatanii 200 ammoo kalaase akkanumatti balleessite karuma gartee mancaas yaani hin babbadde akkuma tokko tattaatee deebisa ammayyee isaa kanatti deebistaafi amsaa kana maal gochuu barbaadda amma isaa kanatti birri isii yoon deebisin anamma kalee kan keessaa baasnee gurgurree birri isii deebisnaaf la anamma dhageeffadhu dhugaa jirtu simu asumaana baasaati an birri asii maal birri isii sun kafalin moo an birri isii guutuun deebisan an bay ergoo bayee booda bakka fedhee fuudhee deebisa ati biyyaa warra qabda warra qabdaa fira qabdaa zarii qabdaa biyya la warra diqqeena biyyaa bay ani Naaqee taabat dhugaa masaatti dubbatee naq. beeku dhugaa dubbachuu dhugaa itti lakkoofsa warra warran qaba lakkoofsa isaanii qaba lakkoofsa warra keetinaa garuu qabu lakkoofsa isaanii qaba dhugaa sitti maa jira anu sun ajjeeftanii illee lakkoofsa isaanii waan hin qabne Miskiin amaltu dawa innan taane. warra qabaachuun ni qabaa garuu diqqeen abbo rabbii sodaa raaki yaa rabbi yaa rabbi abbo rabbi sodaa na jiina ka abbo rabbi in qabu qoytama caaltu dawala caaltuu maatu takale caaltu dawala yaa lakkoofsa kan ka warra keetii kaatiin qabne caaltuu qabamaa kijibdaati caaltu dawala rabbi lakkoofsaanii waan hin qabneef dubartii meeqa biyya kana keessa fuute takkattiin jira dubartiin ati fuute lakkoofsa warra keetiin qabdu maal taphata dubartitti yoo la ittiin taphan yoo obboleettiin qabdu ati la inni qabaree akkamitti hin qabne la hin qaballe jedhe amma lakkoofsa caaltuun gaafa nu lakkoofsa warra kan keetiin haa kennan lakkoofsa warra kee mee isaa fuudhee si kenne akkamiin caaltuun qabdu osoo takkaatiin qabne maa kijibdu yoo akka isaa yoo akka tasaa miti jaartiin tante akkamiin qabdu osoo hin qabne ani itti kana dura yoo cufame hin beeku waggaa meeqa duratti lubbuu tante bituu barbaaddaati bituu barbaadama akkamiin anu osoo qabaadde maa ani silaa du'uuna wayii isa kennu waan hin qabneef horiyoon qaban eessa fuudhee si kenne lamaatti keessaa baasnee kalee kan kee baasnee gurgurree maallaqa natti deebisnaan malee isin baatu maallaqa isii osoo isinuu akkas nan goone hin deebisuuf fedhe maallaqa isii deebista maallaqa illee sa'a ammaa kana dawwalii warra kan keetti birri fidi dawwalii warra kan keetti fidi lakkoofsa warra kee ojoo yaani lakkoofsoon qaban mee ta'a atumaan bakka ati fuudhan jettee fuudha ismee isa fuudha lakkoofsoon qaban lakkoofsa warra hin qaban takka akkamiin dawwalaa fitoora annu takkaa ta'u haga biyyaa warra biibileen beeku takkaa garaan dawwalee takka waggaa rabbi soorra yaa rabbi soorra yaa rabbi mee ma'at la maal godhan nyaata lakkoofsa warra keetii fidi la la rabbi la qoy maal qoy ati kan kasin jedhu mee rabbi jedhi osoo bilisa dhiiraan rabbiin nan gahin waa rab nama rabbiin beeku wajji waay rabbi tamam la maal bage la anamma rabbiin nan gahin
ما أنا رابر بدري تمام لما أنا رابر جارتين تنتفا يولين كليسا فيديو سجلك أبني فطور أبني فطور أما اللي ديبتنا مرة فساجلتي نرجيتا أنا ما يصير أنا قوت أنا مكون أنا قلت إيه أكيد أبغى تيجي وانا برنسي بران يور أبغى تيجي شو رسيله كان اللي أسمع نجي أنا كذي ما تنقل تريسي أكو أكما جارتنا ديتبر أنا أوي بيسي برجع أم إسم برجع هو نقبضني إسم برجع إسي بكسين جرتوا فوا إسم كيس جرتوا كم قبل آتي كان ملو مالو ما دبرت تبغى شو سكيس أكمل لا كوسورة كان كيتي تنكنن ما أنا ربي لا ربي تدل لا وانا كان باسبور دي ميجا يوتيوب كان أنا سامون قبل سام تليفون إيه نمبر كده إيه نمبر كده إسي أركي تليفوني فاير كلا فاير كجرا إسي تركاب وان كم إيميل أقوله إسي بركاية أكمل باسبور دي كمل باسبور دي يوتيوب كان كتيم لا إنجي جيرت تنجلا إسي جيره يعني إسي جي وسوق بعد ما دونا ويا سلا هندا سني كنا بر يو بربادن ربي جرا سن أجيسن أتي فاير رأك يوتيوب كيف فورا غرغرة أتي مالك جالتو كنا تدور إستو إسي دولي باسبور دي هانم تيمتو باسبور دي يوتيوب أنا وين سلك اللي كبار سلك اللي كان كابو ناركا فوتاني لا كوزينة تزيم أنسى مون كابو أتي واهم أنسى ربي أبو ربي يا أخي سمو كابو سمو بقى ما سنجنا ربي أبو ربي أبو مالك أبو مانا ناجيسنا كربي أنك سنجر أنا مير أجرامي لك إيتي فايو بقى سنجر ترى باكاي سنجر تنجرا إيسيتي سنجر أبر نمتين تما أنا ما كم قراره أنا أكمل دول أتي واهم مالين دولة لا كوستوبيان سمون قبل لا كوسيسي كاسي سمون قبل سلكي كيسين تورك كابا مي أمالين دولة أم برواتا كاركان كابا نا أسي منون دولة كنو في من التاس أو يو سمون كابا دي دولة أمري سمون قبل ومتك سمون قبل مي أسوق كابا دي يعني أكان دونا ويا ريسني أن نقاد بچورا وام برباد أكبر برباد نقولا يوتيوب كنا يونا جتا ها yoo qaba dhiyoo narka jiraate usun narka jiraate atu fuutee bire kun narka jiru isi harka jiraate jedhe maal ta'e abbo rabbi yaani waan si kadhu kana yaani inna nageetu abbo rabbi jedha meer taman dhagaa jira aga boru ganamaatitti yoo itti dawwalte feetu yaadatte sammuu kan keetiin paaspoortii iimeela yuutuuba keetiin biraan hin gahin ol deebi'ee qabriin kan teessii qophoofte jirtu asii gasti ba'an ajjeesne ana isa fuudhanii meeta faayoon bakka jirtu barbaada harka fuudha fuudhi sii kenna jira sa'aatii sii kenna jechuudha hanga boru ganamaatitti taa'ii nyaadhu dhugi boru qabriin kan teessii qophoofte jirti ani alla isma ala barbaada bakka jirtu qabaate kan fuudha gurguraaf nuqooyi waan hafeessanii deemnee sii adda barbaansu illee asii dhufnee sonnaan waan kafalaa jirtanii abbo asin namii dhaarte rabbi ani barsi miidhuu miti hin duutaa hin jira qabriin kan qotamtee jirti kinu qabriin qotamtee jirti reefaan keessi gabbaasnee hin honnaa jechuudha akkas sanuu birrii isii kafaltee asii gabbaatu tamam insha haga buru ganamaatti tole miskiina maaltu daa jennaan tanne dhani kun gattaa rabbuma kee dhiite dhalaa torballee fuudhi 15 illee fuudhi shari'aan ergasii shari'atti hin bulini mirga ni qabdaa nu mirga keessa gallu jaarti mana marraa nu gol laangor aboo rabbii dhii nama ta'itaa yeroo hindi yetunnen marartu jedha yeroo san hadhammoo yaa sayyidii wa mawlaa yaa abul abbaas jechuu eegalee keessaa nafa amnoo kophaa awwa namtichummaan isatti musuun illee amma maqaa isaa illee ta'u naaf jiraadhullee keessa Mustafaa Saddatti Daraartuu Saddatti Caaltuu Saddatti gaaf akka jarri dhiifama sii gaafatanii akkasii kabajatoota hordoftoota kiyya dhugaa keenan jechuudha viidiyoo tokko waraabee ture asitti viidiyoo isin irratti yoo akka tasaa hajjii qabeen hiisisinii takkaanatti du'a takkaa isa du'a dhaabina dheetuma bayee ijoolleen ammoo dhugaa keenan nama 5 6 7 keessa jala deemtee yeroo baay'ee isa gargaartullee argitan jechuudha hadhammoo rabbi miskiinumaa barmitee jechuudha ijoollee miskiina qarqaartuu rabbi fidee kun nama 6 7 inni si qaban nama qabaadhanii qabanii kun dhukkee irraa kaasuu jiran jechuudha dhukkee ajaa'iba irraa kaasuu jiranii akka nama guyyaa tokko jazan ooltee hin bultu ijoolleen inumaa qadhabaan hin kolaamnettee itti deemti nutti xiqqoo wal dhodhooganii ta'an malee akka lamuu dhalamaa wajjin jechuudhaaf ijoolleen ammoo anabsaydu irraa dhoorgi malee ijoolleen ajjeesuudhaaf ruhii isaa baasuudhaaf kun ammoo ni kolaafna jedha qadhabaan jedhaan kana keessa butukin ilaal walumaa galaan ijoollee ajaa'ibaa wayitii rabbi jazaa isin haa kaa'ullee hin jedhu walumaa galaan jiraadhaanii jedhaan ammallee dhugaa keenan jechuudha nama bultii namaa jaartii nama jala kajeeluchuuni rabbi wayii fidee musiibaa tana ijoollee sanin irraa deebisee alhamdulillah rabbil alamin sinaanatu yookaan hidhaa galaa yookaan hidhatu waa godha garuu ammoo ruhiin nama baruu akkana tumanii qaxaqqalanii namumti isaa sana yoo itti garsiisanis irraa jedhee yaada
haadha mana mucayyoo miskiina san tagaraallee qabdu san jalaa miskiina san jalaa mallaqa isiin kiraa manaatti amata meeqaa fi yoo dhalteef rakkattee yoo akka tasaa dhaltee namni waan rakkatu hin beeku yoo daandii tun harkaa miidhamteef yoo anuu miidhame yoo dalagaa irraayyuu bahe jettee isiin waa hedduutti yaaddatti gurguree garii shukkuxiin bitatee garii akkuma godhee garuu ammoo subhaanallah hojii rabbi oolee galchaa shukkuxiillee waa namaan gootu dhugatu waa namaa godhaa bakka dhugaan jirtu shukkuxii feetellee matatti qabanii dhugatu irra si'aansa. Garuu yeroo tokko maaltu beeka yookaan tanumaa barumsa rabbi godhee fi qajeelchuun maraan namoonni jedhu haa tumamuufi haa azzabamuufi garuu mucaa kana yookaan sammuun itti deebitee sirraa'uun ni mala jechuun jira. Sanaa kana keessa namni mirga namaa kennee shukkuxii baattee deemtu namallee dhooftu qabaniituma suuta osoo hin dhayin hidhaaf asii galchanii malqallee qabaatte kaffalteetuma baafta. Dhugaa keenan jechuudha hidhaallee geessuu wallaallee yoo hidhaa geessines ammoo harmallootuma sanaa kanaa ofirraa dadhabne isa caalaallee jechuudha. Kajjii caala harmalloota sanaa ka jaarsi gatee biraa deeme ofirraa dadhabne walii guurtee fi birrii achitti ziyaaraan nyaataan baasuun askarii kaan kopha kadhatti kaan wajjin raftee faayaa fi kannaa dhiisettiin maa isin waan isin dalagaan tayyoo dubbadhe qaanii qaba. Dhalaan as keessatti harmalloonni mush dhalaa hundaa miti dhalaa hunda maqaa balleessillee takka harmalloonni sanaa keessaallee hajjii oliin nu dadhabsiisanii hajjii oliin nu dabanii jiraachuu nu dhoorgan dhugaa feenan jechuudha. Nama tokko heeruma ittiin dhiisan ka heeruma akkuma godhanii baasuu deeman. Walumaa galaan osoo ammallee hidhaa goone hajjii daqiiqamatti guruppii wali uumanii mallaqa wali guuranii fi baasanii saniif ammoo hidhaallee hin geessin jechuudha. Amma immoo inshaallah in adabama ni azzabamas ni sirraas jedhee yaada namni yeroo takka osoo rihii isaa shukkuxiin dhayanii baasuu osoo hin ta'in osoo tumanii caccabsanii akka ammaa kanatti isaa mucaan kun jiilaa laata jedhanii ilaalanii bareeda jechuudha walumaa galaanii. Garuu immoo wanni inni yaaduuf wanni inni dubbatu waan aqliin namaa gadi hin fudhamne jechuudha waan daqiiqaa takkallee obsanii fi miti jechuudha waan mataa adda yaasanii. Ammoo kan ajaa'ibe kanuma hundarraa dubartiin inni fuudhu hundi isaa maatii addaan hin beektu. Yoo himatullee ammoo karaan inni himatu karaa sidaama sanii Oromoo sidaama olaanaa. Ani ammoo yoo shakke Oromoo mucaan kun Oromoo walaamamu Baniishaangul Gumuuz ammoo Baniishaangul Gumuuz nama fakkaatallee dhugaa feenan jechuudha. Yaani eessa waan jedhu ijoolleen wattaa shakkitee babbarachuuf tuttumu jirti jechuudha. Mee warra bilbila dhufaadhaaniini yoo fedhee warri keenya akkuma tokko tilifoonan qaban jedhaa yoo fedhee wama hima. Lakkoofsiin namaa kennu yoo amata tokkoon dura waan cuufame yoo taate malee walumaa galaan akkasii amma immoo warra isaallee inshaallah yeroo muraasa keessa as baamnaa yookaan ni baasa dirqama itti qabnaan ni baasa. Oromoo iyyuu Oromoo miti Oromoon sammuu qabdi wanni akkanaa kun Oromoo miti iyyuu sidaama ta'uun ooltuu shakkeeyanii walumaa galaan viidiyoo kanallee ni dhagaa gazee biraatis ni ilaala garuu ammoo wanni kun dhugaa miti yoo jedhe as baheetuma warra ofii ibsata rakkoon qabu. Garuu ammoo sanyummaan isaatu abbaa torbattuu miti abbaa lamattuu Oromoo taatii jechuun jiraan. Kanaaf ammoo dhugaa feenaan biyyummaan isaallee naannoon inni himatu Shaashamannee gadi warri beektan sidaama aanti karaa alaabaa. Yaani walumaa galaan fidee huduuduma Oromoo xiqqoo ol dhiyaatu takka himata. Baay'ee takka yoo itti yaadu ani kalaan mucaan kun Oromoo miti jechuun jira jechuudha. Oromoo namni ni beeka Oromoo wal beeki abbaa feetillee taanaan amatattillee taanaan ji'a lamattillee taanaan nama si beeku akkuma nasiibaallee ni argita. Garuu biyya kana keessa hoggaa kudha wayii waliin jirru keessa guyyuma takkatti nasiibu namni wayii hajjii beeka jedhee as baheen argine. Facebook irrattoo subhaanallah. Facebook irratti illee iyyaafannee miidiyaa irratti san malee hajjii kana fira isaatii maalii isaatii namni biyya isaa akkana namni jedhu womaa takka tokkoon argine ammoo waan biraallee dura dhugaa feenan karaa Baalee kanatti karaa Arsii keessa naannoo tokkotti nama fidanii gurgurantu jira waraamurraa uummata bitatantu jira sidaamoo faayidanii naan sidaamoo arraba si'aayu dura jechuudha sidaamoon ammoo arrabaa miti biyya lakkaa ni gurguramti warra akkasii gurguramu sanfaa wayii taatii mucaan kun jechuu shakke. Ani waan abbaa qaban se'an yeroo akaakayyuun kiyya tokko jalaa qaba horii hatee jabaatee maal ta'e kutti fardoo fa'aa gurguratee gaafsan haqa qaroome kana jechuudha. Dura achii ofirraa dhiisanii numaayyuu bitachuuyyuu. Anama mucaan kun qaroomee wayi akkasuma karaa baaraa kanas kutee warruma bitatanii warruma gurguran san ta'itti jechuu shakkee. Ammoo dhugaa feenaan namni waan akkanaa kana hundi keessa yoo itti ilaaltan ni gartanii biyya inni himatullee Arsii keessa eessa. Karaa biraan beeku bakka san malee karaa naannoo namni hin beekne shaakkisoo jedhee maal godhe akkuma ofee sidaaman nama galchee achi naa dhaaba. Kanaaf immoo walumaa galaanii warroonni beektanii sammuu dhugumaayyoo
akkuma nasiibaatitti beeytan bakka hojiitti illee argitan namni beeytan biyya isaa rabbii keessanidha biyya isaa nuu himaa biyya isaa baruu barbaannaa dhugaa feenaan jechuudha akkasii inshaallah walumaa galaanii kabajamtoota yoo Oromoo taate ra'anii ala laqalli homaan jedhee Oromoo ta'uu baate wannummaan duraa walumaan safaadhee safuu Oromoo illee cabsee waan biraallee sammuu walumaa galaan keessa nama fiduuf hin jiru jechuudha yaani waan biraa santaanaan yaani qajeellee ofirraa qabna nullee akka Oromoodha ala laqallitti mucaan kun waan fedhellee ta'u jennee waliin nyaannee dhuunee wanni hin goonu jechuudha almuhim walumaa galaanii kabajamtoota fardoftoota kiyya gammachuu hundi keessan akka gammachuu qabdan abdii qaba lannoo namni haadha manaa ofiitiin tolle namni ilmoo ofii dhalattee tolle namni ilmoo ofii silaa yoo alatti aaree rifatee nama alaa dhufe ilmoo ofii yoo argu silaa namni waa tokko dagataa inni ammoo yoo ala ba'u malee mirqaan isaan jiru yoo mana deebi'u waa tutti deebi'a namni ilmoo ofiitiin tolle namni ilmoo garaa jirtuun tolle namni haadha ilmoo ofiitiin tolle namni dhalaa dalaytee itti fiddee taa'ii naanyaa dhunaadhu rabbumaa dhiyeettuun hin tolle eenyu tolaa jedhee ammoo daa'imni kiyya garaa ka jiru sunuu kiyyaa miti gafaasii godhee dhuunta akka ga'e jechuudha akka ilaali osoo xiqqoo waliin dubbisanii caaltullee jalaa diddee maal taatii malee jechuudha wanni inni hin jedhin hin jiru guyyaa kaan bilbilee raajii godhi maal godhi asnaa baasnaa jedhette caaltuun kun raajii godhi kiyyaa miti caaltuun ammoo miskiina akkuma beektan maqaa akkanaatiin damballeessinii jetti yoo feetanii gootee jedhu akkanallee jetteen kun hin jedheen anillee keeyseetii miti haa gubatuu dhiisa isaatillee miti eega jedhu shakku akkas taanaan keetii miti jedhini iyyuu jedhan caaltuun raajii godhu malee jettee maqaa akkanaatiin damballeessuun hin ta'u isallee jibbu maqaan akkana hin banne la jettee sii kaate taa'e qaanfadhu jedhee dhorgeechuu caaltu raajii gootee itti mul'isuu deemtisi warqaa maali DNA walumaa galaan waan faasii godhan jarab beekaa dhala beekaa irraalleen beeku akkasii walumaa galaanii mucaan kun bineensa subhaanallah yaani osoo fagurraa dura beekuu baadhee waliin nyaannee dhuguu baadhee walumaa galaan mana tokkos waliin galuu baannee nan ajaa'ibus akka diinumaatiin hin dhaalle yaani waan tokko natti ulfaatu yoo saahiba qadiima taatee irratti ammoo mawqifni akkanaa nama mudatu gara tokkoon waan jettu laalta gara tokko rabbi subhaanallah walumaa galaan isinitti dheeresse kabajamtoota furdoftoota kiyya bakka gammaddan isiniin jedha ammallee amma sirraa'ee deebi'a gurra takkaa biyya takka dhabee deebi'a yookaan sirraa'ee adabatee ilma namaa ta'ee deebi'a almuhim an namoota hajjiirraa aarii qabdan qofa keessaan naquunnamaa jechuun jiraadha viidiyoo kana liivii isinii tumnee isin argisiifna ajjeechuun hin ta'u ajjeechuu dirruma dhiisaa harka cabsuu miila cabsuu ilkaan keessaa cabsuu ijallee dhiisii uuma rabbiitiin hin ta'atanii gurra kana irraa akkuma tokko godhu namni barbaaddan keessaan kotta liivii isinii baasee isin kottum akka daarkuu ibsanii ijoolleen ammoo akka inni lamuu dubartii wal jedhee jaallalli meeshaa irraa qadhabaan qabsiifna jechuun jirti an ammoo safuu dhoon akkanaallee ta'uulaa itti gaafatamtan rabbi biratti illee taa'a qaanfadha jechuun waliin jijjir osuma jennu namaaf sayidoon jechuudha la ayibbi jechuun jirra ijoollee jechuudha. Almuhim walumaa galaanii gaafa qabbee yookaan ijoollee masanuunni himataa inni walumaa galaan isinii ibsa kanarra jechuudha ka arge beeka walumaa galaanii ka dhagaa'ee irra ka isinii himuu kanarra inni silaa osoo isinii hime bareeda jechuudha. Walumaa galaan isin dheeressee kabajamtoota furdoftoota kiyyaa akka qophii keen qaxumuraan wajjin turan affeerraa kooti borommoo liivii qabadhee isa waraabaa isinii dhufa inumaayyuu viidiyoo bira dhaqee naa tumaa yookaan viidiyoo liivii sa'aatii tokko tumaa madooshaan mataa keessa osoo hin ta'in karaa in caccabu kana dhaya na erga jedheeni qaat godhee liivii asirra isinii gadhiisa chaanala caaltuu kanarra jechuudha anis chaanala caaltuu kanarra viidiyoo wanni waraabee fadha wayiif waraabee waan sannan gaafatina caaltullee taanaan jechuudha kadhee mana jijjiiradhu jedhee dadhabee mana jijjiiradhu yaa bintannaa sirraa kabala mana kiyya kana gale sirraa didde isiilleen xiqqoo darsii takka hin fudhatte jedhee yaada ammallee yoo rakkatteen inshaallah namni hunduu biruma jira nullee biruma jirra inshaallah. Kanaaf ammoo viidiyoo kana chaanala caaltuurra wanni gadhiiseef jechuudha wanni namni hedduu haa arguu fi namni hedduu raammoon hedduu ta'urre sanaa keessa teettee harmalloota taatus ummata tokko jira malee ummata mataan qulfii tokko kan waan jedhu wallaalee hajjiirra goggoru tokko jira waan makara irraa argatanii hin beekne ammoo ummata haqabeena hiisise tokko isarra goggoree walumaa galaan ni beekanii dhiifamallee na gaafatanii turanii walumaa galaan jarrillee arganii namni nullee nama ni qabna dalagannee nagaan gaanee yaa rabbi nagaan oolchi nagaan nu bulchi jenne malee nama ni qabna nama nurraallee deebisuun qabna
abbaan dhugaallee ni jirti osoo namayyuu qabaachuu baannee dhugaallee lafa nuun gattu caaltulleen amma walumaa galaanii dhugaa nullee caaltuu birallee numa dhaabannaa mallaqa sanillee irraa fuudhuuf teenna mallaqa sanillee ganaa fida mallaqa hatee deemee san namni dhiisee tiniin tumee isa qofa gadhiisu hin jiru yoo caaltuun abbaan talatiyyaati dhiisee jettee ka dirqeen warqa wanni isaatiin beekne laakiin ammoo mallaqa sanillee irraa fuudhuuf jechuudha isin dheeresse asumaan kabajamtoota hordoftoota kee qophii kennatu warra turtan galatoomaa horaa bulaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh